በሚዲያ ዘመቻ የሚችሉትን ሁሉ አዘመቱብን፣ ሊያዳክሙንም ሞከሩ። ህዝቡ ተጠቃሚ እንዳያደርግ ህዝቡ የበይ ተመልካች እንዲሆን ነው ያደረጉት። ተቃውሞን ሲያካሂድ ነበረ። እዛ ብቻ አይደለም፣ ስሪላንካም እንደዛ ነው። ባንግላዴሽም የመጣው ለውጥ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነውና hiriira guddaa lama kan waliif faallaa Jawaarii fi Adaanech Abeebee ashama akka moltan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Guyyoota booda deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo odeeffannoo addaatiin deebine. Odeeffannoon keenya har'a mata duree tokko qofa garuu biyyoota lama irratti kan xiyyeeffatedha. Keessumaa hiriira har'aa irratti bal'inaan xiyyeeffata. Har'a hiriira guddaatu magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa oole. Hiriira guddaa har'a gaggeeffamaa oolee fi akkasumas immoo hiriira tibbana Neepaalitti gaggeeffame akkasumas mormii Neepaal sanii wal qabsiisee barreeffama Jawaar barreessaa jiruu fi haasawaa Adaanech Abeebee har'a goote bal'inaan isin biraan geenya. Haga xumuraatti dhaggeeffattanii yaada qabdan isinis waan isinit dhaga'ame yaada keessan karaa poozitiiva ta'een akkasumas immoo viidiyoo tana guutuu dhaggeeffattanii erga dhaggeeffattanii booda waan sammuu keessan keessa jiru akka as jalatti ibsitan kabajaan isin gaafadha. Warroonni yuutuubii haarawaa kanaa jala dhuftan ammoo yuutuubii kana yeroo hunda subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Odeeffannoon teenyallee yeroo hunda akka isin dhaqqabduuf mallattoo bilbilaa sana banadhaa. Amma immoo waan qabannee fi yaada keenyatti isin qajeelchina. Hiriira guddaa har'a magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee fi hiriira guddaa tibbana Neepaalitti gaggeeffamee muummicha ministeera aangoorraa ari'e isin biraan geenya. Egaa jalqaba irratti mee hiriira har'a magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee irraa haa eegallu. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti hiriirri guddaan jiraattootaan gaggeeffameera. Hiriirri kun hiriira deeggarsaa ture kan mormii osoo hin taane. Hiriira deeggarsaa kanaas mootummaatitu uummata baasee hiriirichi ammoo hidhi haaromsaa xumuramee eebbifamuu deeggaruu maqaa jedhuun gaggeeffame. Hiriirichi kaayyoon isaa mootummaa deeggaruudha. Mootummaa waan kana waan fixeef ni galateeffanna isa jedhuudha. Hiriirichi ammoo beekamaadha. Mootummaatu akka uummanni bahu taasise. Mootummaan ifiifis ba'ee hiriira kana irratti argamee haasawaa uummataaf taasisanii jiru. Hiriira har'a gaggeeffame irratti waraanni biyyattiis bahee agarsiisa dhiyeessee jira. Gammachuu hidha haaromsaatiif jedhame hiriirichi. Hiriira sana irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee akkasumas pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dabalatee hedduun argamaniiru. Taayyee Asqasillaasee akkasumas immoo kantiibittiin argamanii haasawas taasisanii jiru. Hiriirri deeggarsaa guddaan kun ammatti maaliif qophaa'e kan jedhu beekamaadha. Jalqaba irratti maqaan isaan ittiin hiriiricha waaman hidha haaromsaa xumurree jirra nu deeggara kan jiruu fi hiriiricha kanaan hidha haaromsaatiif jaalala qabdan ibsaa isa jedhudha. Haa ta'u malee kaayyoon hiriira kanaa sana qofaa miti. Dhugumaan uummanni jaallatee hidha haaromsaa xumuramuu isaatiif gammachuu ibsachuu ni danda'a. Nus gammachuu ibsachaa turre ibsachuufis gara fuula duraatti of duuban deebinu sababiin isaa layni abbaayyaa bishaan keenyaaf ammoo gammachuu qabnaa jechuudha xumuramuu isaatiif. Hiriirri har'aa garuu maqaa isaatiin haa gaggeeffamu malee kaayyoolee gurguddoo hedduu qaba. Keessumaa kaayyoo siyaasaatiif gaggeeffame. Inni jalqabaa hiriirri kun hiriira Neepaal wajjin wal qabata. Hiriira mormii tibbana Neepaalitti gaggeeffame. Hiriira Neepaalii wal qabsiisee Jawaar tibbana barreeffamoota garaagaraa hiriira Neepaal irra barreessaa ture. Jawaar hiriira kanaan wal qabatee uummata Neepaal irraa akka fakkeenya fudhatu kan Itoophiyaa kun barreessaa ture. Kanaaf mootummaan amma hidha haaromsaas waan xumurameef hiriirri mormii akka Neepaal osoo hin dhalanne nu hiriira dura qopheessuu qabna. Hiriira deeggarsaa dursinee qopheessuu qabna jechuun uummata baasan jechuudha. Hiriirichi kaayyoo siyaasaa qabaa jechuudha. Kanaaf ragaa guddaa dhiyeessuun baay'ee isaan barbaachisu kaayyoo siyaasaa qabaachuu isaa haasawaa kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee fudhachuu dandeenya. Kantiibaa magaalaa Finfinnee har'a yoo dubbatanii hidha haaromsaa xumuramuu isaatiin uummanni Itoophiyaa tokko ta'ee akka xumure hidhicha ammoo uummanni waliin dhaabbatee akka xumure ibsanii hidha kana ammoo akka waan paartiin badhaadhinaa ofumaa jalaa jalqabdee ijaarteetti ibsan. Paartiin badhaadhinaa erga ijaaramtee har'a waggaa 6 hidhi haaromsaa erga hojjetamuu jalqabee har'a waggaa 14 argite. Kantiibittiin garuu hidha kana already akka waan paartiin badhaadhinaa yookaan mootummaan badhaadhinaa qoftiin xumureetti ibsannoo dhugaadhaan mootummaan badhaadhinaa yookaan mootummaan amma biyya bulchaa jiru bishaanicha xumursiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Beekamtiin kennamaaf. Hidhichi isaan dura waggaa 7 hojjetamaa ture. Baay'ee hidhicha parsantii 65 xumurame fudhatan. 65 irraa jalqabanii isaanis xumuran. Galata qabu. Akka kiyyatti mootummaan amma biyya bulchus galata qaba. Isaan dura mootummaan yaadi kan ammoo ijaaraa tures galata qaba jechuudha.
haasawa kantiibittii irraa har'a akka mul'atutti hidhicha guutummaatti akka isaan xumuran dubbatte. Hiriira kana kaayyoo siyaasaatiif waaman kan hin jee fi haasawa isiitirra dhaabbadheeti. Fakkeenyaaf yoo dubbattu kantiibaan tun har'a bishaan abbaayyaatti wal qabatee kophaa fayyadamuu warri barbaadan himataawwan adda addaa nurratti dhiyeessaniiru jettee gara Ijiptichi qabdee isaan cinaatti baandaa fi baadaan biyya keessaaf biyya alaati waliin ta'uun duula jabaa nurratti gaggeessaniiru. Waraana biyya keessaa jabeessanii nu dadhabsiisuuf guddoo yaalaniiru. Hidhi haaromsaa akka hin ijaaramne duulli biyya keessaa miidiyaadhaan nurratti gaggeeffameera. Kun hundi nu dadhabsiisuudhaaf ta'eera. Garuu uummanni tokko ta'ee maallaqa isaatiin ogeessa isaatiin hidha kana nuti xumurreerraa jette kantiibaan. As keessatti waraana biyya keessaa dhaabuu didanii qaamota waraana gaggeessan baanti. Miidiyaadhaan duula jabaa nurratti gaggeessanii Jawaarii fi namoota akka Liidatu Ayyaloofaa baanti yookaan namoota miidiyaa baanti. Irra caalatti duula miidiyaadhaan isaan irratti godhamaa jiru ofirraa qolachuudhaaf hiriiricha waaman jechuudha argite. ከያሉበት ጨሁ ከውስጥና ከውጭ ከሰሱን፣ ተባበሩብን፣ ወነጀሉን፣ የዓለም ርዕሰ ጉዳይ አደረጉን። በእጅ አዙር ጦርነትና በእርስ በርስ ጦርነት እንዲሁም በሚዲያ ዘመቻ የሚችሉትን ሁሉ አዘመቱብን። ሊያዳክሙንም ሞከሩ። ገነባነው፣ ጨረስነው፣ አስመረቅነው። Hidha kanaas xumurreerra. Uummannis baay'ee nu deeggaraa agarsiisuudhaaf Jawaar fa'aatti yookaan namoota siyaasaa waraana gaggeessan akka Jaalmarroo fi warra faannoo kanatti agarsiisuudhaaf jecha uummata baasan jechuudha. Sigaleemi sababa garaagaraa barbaadanii nu deeggaraa jechuudhaan uummata yoo daandiitti baasu mootummaan kun haarawaa miti. Ani mootummaan hiriira waamuu hin qabu hin jedhu. Fakkeenyaaf filannootu as deemaa jira. Filannoo sanarratti akka mootummaa tokkotti injifachuudhaaf akka paartii isaaniitti injifachuudhaaf duula waamachuu qaban rakkoo hin qabu. Hiriiras uummata baasuu qabanii. Hiriira san garuu dirqiidhaan nu deeggaraa jaanii kan baasanidha irra caalaan. Fakkeenyaaf amma namoonni magaalaa Finfinneetti har'a hiriira baanii hedduun isaanii humnaan kan baafamanidha. Nu deeggaraa jaanii uummata waamuun sirriidha. Garuu dirqiidhaan baasuun immoo sarbama jaama. Kanaaf walumaa galatti hiriirichi uummata dirqiidhaan baasanii warra siyaasaatti agarsiisuu ture. Hidha haaromsaatiif ta'ee akkumaan jee yoo uummanni fedhii isaatiin ba'e waan deeggaramuu qabudha. Nutis ni deeggarra. Hiriira dirqiitii jechuun warra siyaasaatti agarsiisuudhaaf kan qophaa'edha. Bakka Neepaalitti isinii deebi'a. Hiriirichi gar tokkoon warra siyaasaatti agarsiisuudhaaf kan hin jeeni hiriira Neepaalitti tibbana gaggeeffame wal qabata. Tibbana hiriirri mormii Neepaalitti guddaan gaggeeffamee ture. Magaalaa guddoo biyyattiitti hiriira guddaa tureen muummichi ministeera aangoo irraa kaafamuuf dirqame. Hiriira Neepaal saniin wal qabatee Jawaar faan duula bal'aa gaggeessaa turan. Haga miidiyaatti dhiyaatee Jawaar haasoo taasisaa ture. Irraa dubbachaa ture. Akkuma beekamu Neepaal biyya guddoodha. Eeshiyaa keessa biyya sadarkaa qabdu turte. Biyyi tun waggoota dheeraa dura akkuma Itoophiyaa kana waraana keessa turte. Ergasiis garuu gara dimokiraasiitti ceete. Garuu malaammaltummaa jalaa bahuu hin dandeenye biyyattiin. Neepaal ammallee malaammaltummaan guddoo qoramti. Aangawoonni gara dimokiraasiitti biyyattii yoo ceesisaniyyuu malaammaltummaa irra cichanii tibbana fulbanni kun akkuma jalqabeen hiriira mormii guddaa gaggeeffameen muummichi ministeeraa guutummaatti aangoo gadhiisuuf dirqame. Muummicha ministeeraa qofaa miti haga namoonni 75 ajjeefamaniiru hiriira tureeni haga seepteembara 12tti jechuudha yookaan haga guyyaa kaleessaatti jechuudha. Namoota 75 oltu ajjeefame hiriira sanii wal qabate. Hiriira kanaan uummanni biyyattii malaammaltummaa gaggeeffamu jiru mormaa turan. Malaammaltummaan akka dhaabbatu saamichi qaamota mootummaatiin gaggeeffamu akka dhaabbatu hiriira sanaan irra caalatti ijoolleen kaadirootaaf kaabinootaa yookaan baalagizee jaanii inni waaman kun saamicha gaggeessitee bakka barbaadde bashannantee viidiyoo waraabuun dheekkamsa kaasee hiriira san dhale jechuudha. Sana booda ministeeronni jiran hedduun isaanii tumamanii kaanis ajjeefamanii kan hafan ammoo xayyaara heelikoopteraan waraanni biyyatti baasii jechuudha biyya. So walumaa galatti hiriirri mormii Neepaalitti gaggeeffame Itoophiyaatti yaaddoome. Maaliif yaaddoome? Jawaartu hiriira san Itoophiyaadhaan wal qabsiise. Har'a Itoophiyaatti malaammaltummaa guddoo gaggeeffamaa jira. Malaammaltummaan gaggeeffamaa jiru biyyattii gaaga'aa jira. Saamichi warra mootummaa ammaatiin gaggeeffamaa jiru daangaa dabreera. Hiriirri Neepaalitti gaggeeffamaa jiru uummata Itoophiyaatiif fakkeenya jee Jawaar deddeebiin poosti godhaa ture. Osoo dubbannuu jidduudhaan Komishinii Farra Malaammaltummaa Itoophiyaa guyyaa 3 dura hiriira Neepaal saniin muummichi ministeera aangoo irraa ka'eera je'ee poosti godhee ture. Komishiniin Farra Malaammaltummaa Itoophiyaa. Komishiniin Farra Malaammaltummaa Itoophiyaa kaleessaa miti dheengadda poostii san kaasee jira. Maaliif kaasee mootummaan Itoophiyaa hiriirri Neepaal sun Itoophiyaa dhufuu mala jee sodaateera.
dafee koomishinii farra malaammaltummaatiin poostii san kaasi jeeni poostiin san haqamte jechuudha fuula feesbuukii koomishinicharraa isayyuu kan veerifaayi ta'erra. Hiriirri amma magaalaa Finfinneetti gaggeeffame hiriirri akka Neepaal sun akka hin dhalanne ittisuudhaafi. Fakkeenyaaf mootummaan yookaan immoo warri arra hiriira uummata waamee magaalaa Finfinneetti baase kuni maal godhanii warri siyaasaa waan hiriira Neepaal kana jabeessaniif hiriira mormii kana waan qacellotti poostataa jiraniifi nuti kan nu deeggaru qabna malee kan nu mormu hin qabnu dhaabbadhaa jechuudhaaf Jawaar Faatti agarsiisuudhaaf hiriira deeggarsaa kana qopheessanii jechuudha. Maqaan hiriira deeggarsaa qopheessaniin akkumaan dura jee hidhaa haaromsaa deeggaraa kan jiruudhaanii jechuudha. Hiriirri Neepaaliin muummichi ministeeraa aangoo irraa kaafameera. Amma immoo muummichi ministeeraa yeroo jalqabaatiif dubartiin aangoo qabatteetti. Hiriirtonni kun nu biratti qeerroodha. Isaan ammoo jeenzii dhaloota ammaati jechuudha. Hiriira sanaan qondaalli muummichi ministeeraa duraanii kaafamee amma Suushilaa Kaarkes namni jedhamtu dubartiin aangoo qabattee. Dubartiin amma aangoo qabattee tun malaammaltummaa biyyattiitti hammaate guutummaatti dhabamsiisuudhaaf har'a waadaa galteetti. Isaan cinaatti ji'oota ja'an as deeman keessatti aangoo dabarsitee kennuuf waadaa galteetti har'a gara fuula duraatti ji'oota ja'a booda maal akka ta'u hin beekamu. Hedduun isaanii aangoo qabatanii hangana gadhiifna jaanii sana booda gaafa aangoo irra diidan ni jira. Dubartiin Neepaal amma aangoo qabatte Sooshilaan ji'a ja'an keessatti aangoo akka gadhiiftu malaammaltummaa ji'ootuma ja'an kana keessattuu guutummaatti dhaabsisuudhaaf waadaa galteetti. Soo maaltu jira hiriirri san Itoophiyaatti guddoo yaaddoo uumeera. Hooggantoota Itoophiyaatti guddoo yaaddoo uumeera. Amma Jawaar dhimma kana deddeebiidhaan haga miidiyaatti dhiyaatee yookaan miidiyaa hawaasaa gubbaa barreessaa tureenna qondaaltonni mootummaa hedduun isaanii wanti Neepaalitti ta'e asitti hin ta'u. Jawaar bakka biyya teenya tana diigumaaf yaada. Jawaar biyya teenya tanatti hokkara kaasuu fedha. Baay'ee barreessaa turan hedduun isaanii jechuudha. Maaliif wanti akkasii Jawaar yoo deddeebiin poosti godhe Itoophiyaa keessattis ni uumama jaanii sodaatan. Mormiin akkasii nu mudate yaanii warri mootummaa ni sodaataa jechuudha. Qondaaltonni mootummaa hedduun isaanii wanti Jawaar barreessu hedduun isaa bakka hokkara kaasuudha. Karoora isaa kana jaanii barreessaa turan. Amma immoo daandiittuu ba'anii hiriira kun olaa nuti nama nu deeggaruu qabnaa jaanii warra siyaasaatti ofirraa agarsiisaa jiran. Jawaar garuu wanti kun inni tura malee hooggantoota Itoophiyaa akka mudatu jala sararee barreessaa jira. Miidiyaa irratti illee dhiyaatee dubbachaa jira jechuudha. Hiriira Neepaal saniin dhugumaan hooggantoonni sodaachuus qaban. Maaliif Itoophiyaatti amma waraanaa jira. Waraanaan cinatti malaammaltummaan dhugaadhaan dachii balleesseera. Seenaa keessatti Itoophiyaan takka akka amma malaammaltummaaf hin saaxilamne hannitii daangaa dabartee biyyattiitti deemaa jira. Hiyyummaan isaa ol uummata qoraa jira. Jiddumaan ogeeyyiin fayyaa mootummaa qabanii asii wal qabanii jiran. Guyyaa boru lagannaa labsuuf turan duraanii ogeeyyiin fayyaa labsaniitu turan karoorfatanii. Har'a garuu waldaan ogeeyyii fayyaa ibsa baaseen ji'oota lama keessatti mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaa akka deebisu ta'uu baannaan mootummaa qormaata jabaa keessa akka galu. Ji'a lama booda ogeeyyiin fayyaa gara mormiitti seenuu jechuudha. Mootummaan ogeeyyii fayyaatiin wal qabatee mormiiwwan jiru hundaan wal qabatee fincillee akka Neepaal irratti ka'uu danda'a jedhee sodaa waan qabuuf har'a uummata hiriira baasee magaalaa Finfinneetti agarsiisaa oole. Hiriira har'aa irratti akkumaan dura tuqee waraanni guddaanis argamanii waraannis agarsiifamaa oolan. Inni biraa hiriirri qophaa'ee fi kaayyoo siyaasaa guddaan Eertiraadha. Dhimma galaana diimaatiin wal qabatee hokkarri muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jira. Waraanni iyyuu dhalachuuf qarqararra jira. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa uummataa ilaaluudhaaf uummanni hagam akka galaana diimaa jaalatu ilaaluudhaaf jecha uummata alatti gabbaasee har'a waa'ee galaana diimaa hunda haasaa turan hiriira irratti warri kaabinee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa Eertiraatti nuti deeggarsa guddaa qabna jee mootummaa Eertiraatti agarsiisee boru waraana seenuudha jechuudha Eertiraa wajjin. So kaayyoon siyaasaa tokko Eertiraatti agarsiisuudha. Kun waan shakkiin qabu jechuudha. Hiriira kana xiyyeeffannee kan qabanne isuma odeeffannoo biraatiinis walitti deebina. Isin immoo yaada keessan kennuu hin dagatina. Yeroo gaarii.